Jiru. Konaati. Salaamu alaikum. Halo. Sinja. Nagaa fayyaa. Jirtanii akkam nagaani? Nagaa. Ijoollee eessaati ati? Walloo kamisee. Sagaleen kee ijoollee walloon fakkaatu kaa. Asgara gale meeqoo? Asgara gale kaameraatti asgara gale dhiin. Dhiisin jinkini sagaleen kee ijoollee walloon fakkaatu. Isodaatin anillee kamiseedha ijoollee wallooti kamiseedha booni eenyuti ma'aan kee? Ali. Tasif saasirratti. Mee. Asiki fuula isaatiin asaa garaa galu maa sodaate? Sodaatin asiki. Fuulaa miti. Fuulaa bar kun abbo. Ol jedhee maal taate? Ol jedhi mee ol jedhi. Fuulaan ol jedhi akkanatti. Ati maa itti siksi kaameraa mee shurubbe. Aboo kana caala keessa seenna mooy. Sitti argisiisaa irraa. Maa jawwaala liblib gootare. Eenyu maqaan kee obboleessa kiyya tur. Ali. Ali siin jedha. Eenyu. Maqaan isaa Aliidha jaal shurubbe. Aye. Jaal shurubbe. Ali. Asli koi ga waan baramu malu baranna. Barat. Ali jedhama jettanii maqaan isaa? Ali dha. Ali. Inni as dhufeen dubbatu. Itti kenniree jawwaala silaa waa qabeessi jalaa fiiguun kaane maali? Ati amma mucaan gadhiifamuu barbaadda moo dubbii biraa barbaadda abboo kun waan inni jedhe kenninee fi waan narraa fuudhatan jedhe kenninee fi gadhiifna makam. Okeree maan rakkina qaba mucaan dubbisaa fi silaa maali maana baqachiifta mucaa. Nama qaba. Biraanki. Ayyee biraankiidhaa miti dhiisaa rakkoon qabu. Amma mucaa dubbisaa jedhee bara mucaa dubbisaani mucaa agartee mucaan keenya ta'uu nan beeka walloo ta'uu nan beeka mucaan dubbisa. Abbo Doktor dhageettaami. Hunda kana kabajaadhaan fidaa jettanii finne hundi. Mucaan kun mudhii gadi qofaa walloo maaliif martoo qofa nuu qabdan mucaa asiisaa hagaafii gaafatan. Abbo fuula sitti argisiisan. Mudhii gadi qofaa walloo. Fuula sitti argisiisan jedhu. Ani walloodha maaliif hin dubbanne mucaan maanatti hin dubbanne nan gaafadhasa kamisee walloo kamisee jedha. Ani walloo kamiseedha walloo kamisee ganda kam akka ta'e nan gaafadha nan baradhare. Adda baratta adda gizee adda nama baratta kan turan baran. Dubbii biraati reeti iyyee kana ofaa jirtanii yookaan bakka gadhiisuufis hin deemtanii jechuudha. Amma gaa muutii nurra qabachaa jiran malee ijoolleen teessan tuni asli akka kanatti ijoollee gadhiisuuf hin deemtuu jechuudha. Si gala? Nami nama gadhiisuuf deemu kabajaadhaan nama dubbisiisee akka barbaadetti nama gaggeessa malee haala kanaan nami nama gaggeessu. Kabajaan isiniif finnee miti. Ayyee rakkoon qabu dhiisa. Ali rakkoon qabu. Ooyye nan dhagaa. Homaa wanni biraa wanni barbaadaa jiru yoo namni biraa jiraate malee mucaan kolfaa jira gajee argitu biraan kennu godhaa jiran. Laa barsun biraan akkas osoo hin taane gartee akkasitti fudhachuun hin ta'u. Mucaa kana yoo cinqanii raatan ofirra gaa bahaa jiranii bar. Mucaa walloodhaa kamisee jaa'ee mucaan dubbachuu yookaan sodaate yookaan tumamee yoo miidhameera waa nu gale adda nuun baane bara asli. Obboleessa Akiraa dubbadhu kaawwannoo kun. Adda yoom nu bee asli dhugaa yoo dubbanna jenne mee wanni kun. Adda mee ati waan irraa wanni sii gale jira? Soba biraan kennu. Kun amma ani kan hin jiru kun amma hagareen hafarsoo qabame hagaree hafarsooti amma mucaa nama fiddan. Agareen kaanii oomi. Doktor waa godhani ayyee akka seera waraanaatitti daangaa fidanii walaa jijjiiranii basi booji'amtoota walaa jijjiiranii nuti keessaa baanaa fi akkasuma agarran. Ajaa'iba qawwee. Garuu ijoolleen su'uudii jirtan manguddoonni abbootiin amantii. Isin ajandaa deemtan nu galee jira. Abbootiin amantii. Reef warri gastii kiyya jala turtan agartaniirtan tumanii hidhanii dirra isaa gachiibsanii gisee fidan san argitanii jirtan garuu amma. Himatu ni deebar afarsoo himatu ni deebar mucaa. Mucaan maali mata bakka mucaatu. Mucaa tumaniira yookaan bakka moodii namarra qabatan. Taphachuuf dhuftan akka lubbuu namaatiin taphachuuf dhuftan sa'aatiin. Afarsoo dhaga'iika afarsoo. Tokko ol tumame mucaan kun nalageeffadhu waraabadhu sagalee kana yoo barbaadde jechuudha. Mara fotoon dhufi kijibaa dhuftan piraankii kajata mucaa kana reefitan mana kiyyan nama 2000 irratti hidhamee gidee inni hidhamee dhufu dhaabbatee dhufe reefitan
Dhaabba Ati amma dhaabaadhaan dhaabnaadha jechuu jirta moo waltumnaadha kan jechaa jirtu. Bakka akkas taanaaniin akkasuma jechuure asli Ishaa mee tokko Waliin waliin alatti. akka itti walii galtaniin jira akki gabaabaa. Afarsoon jira mana kana. Aboo ustaazota as jiraate ustaazotaa fi namoota jajjabaa hedduu as jiraate ijoolleen nu gubbatti nuti namoota jajjabaa as jiraate nu gubbatti afaan baala asli geeffata. ela dhagaye asli nami kuni mana kan kee dhufe amma ijoolleen nami as jiru kuni maanguddummaadhaa fi jaarsummaaf asitti taa'aa jira. Nami mana jaarsummaatti waan akkanee jedhu kuni mana sa'aatiittis amma reefu maal akka jechaa turan quba qabna nuti. Bu'aan himan. Yookaahu wanni kun egaa waan biraa mul'isa. Haali kanee gaariin beektu. Bu'aan. Abdiin faasee laatu filan miira keessa gisee gale walumatti utaanaa bu'anii jiran amma jara miira keessa galanii turan bu'anii. Asli waan kana reefan isinii kaaseera namanuu diddan malee waan kana bakka hedduutti manoota nami dhagan kana seeneellee jiranidha. Na amanuu diddan waan kana galgalallee isinitti meera.